Hi students. Har'as video biraatti waliin deemnee jirra. Videoon kiyya inni har'a grade 9 geography unit 1 wajjin ilaalla. Hanga xumura video kiyyaatti wajjin turuun irraanfatina. Akkasumas namoonni channel kanaaf haaraa taatan channel kana subscribe godhuun irraanfatina. Akkasumas video kana like share godhuudhaan jalqabaa isin jechuu barbaada. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu unit 1 the concept of geography in the map reading isa jedhu ilaallachuudha. Mee kallattimaan gara barnoota keenyatti adeemu. Introduction kana yoo kan ilaallu taate in this unit you will learn about the concept of geography in the map reading. Unit kana keessatti kan nuti barannu konseptii waa'ee geographiitii fi akkasumas kaartaa dubbisuu isa jedhu ilaallachuudha. The major topics to be covered include the meaning of geography, scope of geography, branches of geography, what makes geography a science, meaning of map, historical development of maps, uses of maps, classification of maps, magnetic declination, linear in the aerial scale, how to find the scale of map, measurement of regular in the irregular shaped areas in the statistical diagrams. Topicin mata dureen baay'ee ijoo ta'e ammoo kan unit kana keessatti cover ta'u jechuudha. Kan as keessatti ilaallu kanneen akka hiika geography, scope yookiin ammoo bal'ina geography, dameewwan isaa, geography maaltu akka saayinsii godha, hiikaa isaa, hiikaa maappii, akkasumas historical development of maps, seenaa guddina kaartaa, faayidaa kaartaa fi kanneen kana fakkaatan ilaallaa jechuudha. Akkasumas kanneen akka iskeeliiwwanii isaatii fi kanneen kana fakkaatan ilaalla. Geography as a branch of knowledge has been defined by different peoples. Geography akka damee beekumsaatti namoota garaagaraatiin maal ta'e define ta'ee jira jechuudha, ibsamee jira. The ancient Greeks in the Romans defined it as a description of the earth. Maal jedhanii ibsan warri Greek duraanii fi Roomaa duraanii geography jechuun ibsama lafaati jedhanii ibsanii jechuudha. The Germans in the 18th century defined it as a science that deals with the relationship between people and the environment. Warri Jarman ammoo maal jedhamanii ibsanii jaarraa 18ffaa keessa inni kun saayinsii maaliiti? Saayinsii ta'ee kan walitti dhufeenya namootaa fi environmentii yookiin ammoo naannoo isaanii gidduu jiru kan qoratudha jedhanii ibsanii jechuudha. Geographiin kun inni biraa ammoo in the mid 20th century jaarraa 20ffaa keessatti ammoo walakkaa jaarraa 20ffaa keessatti it became a spatial science dealing with the arrangement, distribution of things in the phenomena over the surface of the earth. Jaarraa 20ffaa keessa ammoo akka maaliif dhufe akka saayinsii kanneen akka sirreeffamoota garaagaraa wajjin, distribution facaatiiwwan garaagaraa wantoota wajjin, akkasumas phenomena fuula lafaa irratti argamu, wantoota fuula lafaa irratti argaman kanneen wajjin kan wal qabatudha jedhanii ibsanii jechuudha jaarraa 20ffaa keessa. The differences in this definition reflect the fact that geography had various scopes during the historical development. Garaagarummaan definition isaa kun yookiin ammoo hiikaa isaa kun maal reflect godha? Kan inni calaqqisu maalidha? Geographiin kun various scope yookiin ammoo bal'ina garaagaraa yookiin ammoo scopeewwan garaagaraa qabaatu isaa seenaa guddina isaa keessatti ni ibsaa jechuudha. Inni kun kana calaqqisiisa. Initially it was considered as a general earth science. Jalqaba irratti maal jedhamee consider ta'ee maal jedhamee beekame? General earth science. Inni kun saayinsii waliigala lafaa jedhanii ibsanii jechuudha. Geography has now become a science that examines place in the space on the earth's surface in relation to location, distribution, arrangement, interaction, causes in the effect of things in the phenomena. Geographiin kun yeroo ammaa kana haala kamiin beekama?
saayinsii ta'ee inni kun kan maal ibsuudha? Pileesii fi ispeesiiwwan bakkaa fi booteewwan garaagaraa kan ibsuudha jechuudha. Inni kun maal wajjin riileeshinii qabaachuudhaan hariiroo lookeeshinii wajjin qabaatuudhaan argama wantoota garaagaraa wajjin qabaatuudhaan akkasumas faffacaatiiwwan wajjin arreenjimentiiwwan sirreeffamoota garaagaraa wajjin interaakshinii garaagaraa wajjin interaction kan jennu riileeshinii jechuudha. Walitti dhufeenya koozii fi effektii sababaa fi bu'aa tiingii wantootaa fi akkasumas feenomenaa wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Inni kun haala kanaan ibsamaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti modern geography is a special temporal area science. Nowadays geography has two main branches of study. Isaanis maalidha? Physical and human dha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti geographiin biraanchii lama qaba jechuudha. Biraanchiiwwan dameewwan lama qaba. Isaanis maalidha? Maali? Physical branchii fi human branchii dha jechuudha. Isa kana ni ilaalla. Mata duree of danda'e qaba waan ta'eef inni kun introduction dha malee mata duree garaagaraa qaba jechuudha. Isaan kunniin kanaafuu dameewwan lama qaba. Physical damee fiizikaalaa fi akkasumas human qaba jechuudha. The most important tools that geographers use are maps. Inni kun isa ijoodha bakka kana seeraan qabatu qabdanii. Meeshaan tuuliin saayintistoonni yookiin ammoo ji'oogiraafaroonni fayyadaman warri ji'oogiraafii qoratan fayyadaman maalidha? Maappiidha jechuudha, kaartaadha. Like the science of geography itself, maps have evolved over the centuries. Akkuma saayinsii ji'oogiraafii kanatti kaartaanis yeroo gara seencharii irraa gara seenchariitti maal ta'aa dhufe? Jijjiirama dhufe jechuudha, guddataa dhufe. Inni kunis they have changed from simple sketches to complex representation such as spatial data computation, which you will study in later grades. Inni kun yeroo irraa gara yerootti maal ta'aa dhufe? Jijjiirama dhufe jennee jirra. Kanaafuu maalirraa gara maal jijjiirame? Simple sketch kaasuu wanta wayii karaa salphaa ta'een kaasuu wanta xiqqaa wayii kaasuu irraa hanga complex representation kan baay'ee wal xaxaa ta'e representationii bakka wanta wayii bakka bu'uudhaaf kan wal xaxaa ta'etti maal ta'aa dhufe? Inni kun guddataa dhufe jechuudha. Kaartaan kunis yeroo irraa gara yerootti guddataa dhufe jennee ibsina jechuudha. Mee introduction to the concept of geography. Geographiidhaan haala kamiin introduction isaa haala kamiin ilaalla? Mee meaning haa ilaallu. Meaning of geography, hiika geography. From the ancient Greek to modern day geographers, geography has been defined differently. Yeroo Greek duraanii irraa jalqabee hanga yeroo ammaa kanatti geographersoonni yookiin ammoo warri geography qoratan geography kana karaa garaagaraatiin ibsanii jiranii jechuudha. Karaa garaagaraatiin ibsanii jiranii. However, the various definition share some common ideas. Mee definition isaanii kun kan common idea ta'an isaan kanneen mee ilaallu. Here are some of the most important definition that geographers have proposed. Kan geographeroonni definition isaa kana kennan keessa isaan kunniin warra ijoodha jechuudha. Jalqaba irratti Eratosthenes namni jedhamu bara 276 hanga 296 BC'tti maal jedhee ibse? Geography is the description of the earth. Geographiin description yookiin ammoo ibsa lafaati jedhee ibse jechuudha. Inni lammaffaan ammoo concise Oxford Dictionary isa jennuudha. Innis bara 1964tti maal jedhee ibse? Geography is the science of the earth's surface. Geographiin saayinsii fuula lafaa qoratu jedhee ibse jechuudha. Geographiin saayinsii fuula lafaati jedhee ibse. Hartshorne inni jedhamu kun ammoo bara 1899 hanga bara 1992tti maal jedhee ibse? Geography is a branch of knowledge that is concerned with the provision of an accurate, orderly and rational description of distribution on the surface of the earth jedhee ibse jechuudha. Inni kun maal jedhee ibse? Geographiin branchii yookiin ammoo damee knowledge ta'ee beekumsaa ta'ee
that concerned with the provision of kan maal ta'uudha inni kun kan kenniinsa yookiin ammoo kenniinsa accurately sirrii ta'e kenniinsa sirrii ta'e orderly kan tartiiba qabaatu akkasumas rational description of distribution on the surface of the earth jedhee ibsee jechuudha inni kunis kanaafuu maal jennee jira different qabaachuudha inni isaa kun ibsisaa kun garagaraa jechuudha kanaafuu inni itti aanu ammoo yetas namni jedhamu ammoo bira 1968 tti maal jedhee ibsee Geography is a science that is concerned with the rational development in the testing of theories that explain and predict the spatial distribution and the location of things, phenomena on the surface of the earth. Inni kun ammoo maal jedhee ibse Geography kun saayinsii inni kun saayinsii ta'ee kan maal wajjin concern ta'uudha rational development in the testing guddina rational ta'ee fi akkasumas testing of theories theory garagara test godhu that explain and predict the spatial distribution in the location of things and the phenomena on the surface of the earth inni kun ammoo kan maal wajjin predict ta'uudha kan spatial distribution faffaca'iinsa garagara akkasumas location argamiinsa wantootaa fi fenomena fuula lafaa irratti argaman wajjin kan concern ta'uudha jedhee ibsee jechuudha. Kanaafuu inni kun ji'oogiraafiin kun hiika garagaraa kennameefii jira jechuudha ji'oogiraafaroota garagaraatiin. As you can see, each of these definition include the idea that geography studies the earth. Inni kun hiikaawwan yookiin ammoo definitioniiwwan kunniin maal wajjin include ta'anii includes idea akkamiin include godhan of keessatti hammatan geography that geography studies the earth isaan hundi isaaniitu yoo kan ilaalu taate geographiin kun waa'ee lafaa qo'atu kan of keessatti hammatudha jechuudha include kan godhudha. Most of them specify the surface of the earth. Hedduun isaanii ammoo maal jedhanii ibsanii fuula lafaa jedhanii ibsanii jechuudha. Specify the surface of the earth. At this level, level kana jalatti ammoo we will define geography as branch of science that study the earth's surface in the distribution, arrangement, in the interaction of natural and the human features and their causes and the effect. Maal jennee ibsuu dandeenya ammoo geographiin kun branch science ta'e look branch of science jedhe malee asitti branch of natural science or social science hin jedhe branch science ta'e damee science ta'e kan waa'ee maalii qo'atudha study the earth's surface kan fuula lafaa qo'atudha akkasumas distributioniiwwan garagaraa faffaca'iinsa garagaraa arrangementiiwwan garagaraa interaction walitti dhufeenya garagaraa interaction of natural and the human features walitti dhufeenya naturalii fi wantoota uumamaatii fi human features and their cause in the effect akkasumas sababa isaaniitii fi bu'aawwan isaanii kan qoratudha jennee ibsuu dandeenya jechuudha geography. 1.1.2 The scope of geography. Scope geography yookiin ammoo bal'ina geography. What is scope? Scope jechuun maal jechuudha? How wide is geography scope? Scooping geography kun hagamta akka bal'aadha. Dameen isaa kun yookiin ammoo wanti inni irratti xiyyeeffatee deemu kun hagamta akka bal'aadha isa jedhu yoo kan ilaalu taate mee jalqaba irratti scope jechuun maal jechuudha ilaalu. Scope means the range in the variety of content which are included in a subject or field of study. Scope jechuun range yookiin ammoo variety garaagarummaa qabiyyee wanti tokko yookiin ammoo subjectiin tokko yookiin ammoo fieldiin tokko damee wayii of keessatti qabatuun maal jennaani scope jennee ibsinaa jechuudha. Hangam akka wanti sun reenjiin isaa hangam akka bal'atu akkasumas wantoonni inni of keessatti qabatu kontentiin isaa hagamta akka garaagarummaa qabu garaagarummaa baay'ee kan qabaatu yoo kan taate maal jennaan isa kanaan scope jennee ibsinaa jechuudha. Geography's scope is very wide. Scoping geography kun baay'ee bal'aadha jechuudha baay'ee bal'aadha wanti inni irratti xiyyeeffatee
ibsu kun baay'ee bal'aadha jechuudha. Very wide jennee ibsina. As the scope is dynamic, it changes often as new discoveries in the ideas enter the field. Scoopin isaa kun waan dynamic ta'eef it changes often. Inni kun ni jijjiiramaa jechuudha. New discoveries. Qorannoo haaraa wajjin yeroo qorannoo wayii argamaa deemu damee isaa kun dabalamaa deema. Kanaafuu inni kun baay'ee maalidha? Baay'ee waayiidha jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Geography studies the great many physical and human features of the world. Geographiin kun kan inni qoratu many physical and human features waa'ee fiizikaalaatii fi akkasumas human namtolchee garaagaraa kan qoratudha jechuudha. Great kan ta'an kan baay'ee guddaa ta'an of the world fuula lafaa kanarratti. It is focus includes their causes, effects in the interactions. Wanni irratti ammoo xiyyeeffatu maalidha? Sababa isaanii, sababoota wanti sun uumamaniif yookiin ammoo sababoon isaa maalidha? Effektiin isaa, bu'aawwan isaanii maalidha? Akkasumas hariiroon isaa, walitti dhufeenyi isaa maalidha isa jedhu kan focus irratti kan xiyyeeffatudha. As indicated above, the subject that geography examine include features in the hydrosphere, atmosphere, lithosphere, in the biosphere. Akkuma asiin olitti indicate goonetti, akkuma asiin olitti hubannetti, subjectiin geography kun wantoota garaagaraa maal godha? Featureewwan garaagaraa include godha jechuudha, of keessatti hammata. Kanaafuu isaan kanneen ammoo nuti featureewwan kanneen maal fa'a jennee ibsuu dandeenya? Hydrosphere, atmosphere, lithosphere, in the biosphere. Maal akka ta'an haa ilaallu hiika isaanii. Hiikti isaanii asii alatti kennamee jira. The Earth's surface consists of, fuulli lafaa kun wantoota kanneen of keessatti hammataa jechuudha. Consist kan inni godhu wantoota kanneen hydrosphere. Hydrosphere jechuun maal jechuudha? It includes all the bodies of water. That is ocean, river, lakes, and the others. Hydrosphere kan jennuun maal of keessatti qabata? Wantoota bodies of water. Qaama bishaanii kamiyyuu of keessatti qabataa jechuudha. Inni kun qaama bishaanii kamiyyuu of keessatti qabataa jechuudha. Hydrosphere kan jennuun kanaafuu all the bodies of water. Qaama bishaanii hundayyuu kan of keessatti qabatu maal jennaan? Hydrosphere jennaan jechuudha. Kanneen akka ocean, river, lakes, and the others. Kanneen akka garba garaagaraa akkasumas haroowwan garaagaraa maal kanneen of keessatti qabataa jechuudha. Biosphere kan jennu ammoo maal jechuudha? This refers to all living organisms in and on the Earth's surface. Inni kun ammoo biosphere kan jennuun kun maal ibsa? Wantoota fuula lafaa irratti argaman kan living organism kan lubbuun jiran jechuudha. Kan lubbuun jiran kan fuula lafaatii fi akkasumas keessa lafaatti argaman hundi isaaniitu of keessatti qabataa jechuudha. Biosphere jennee ibsina. Bio yeroo jenniyyuu jalqabuma irratti bio inni jedhu kun maal ibsa? Lubbu qabeeyyii ibsaa jechuudha. Lubbu qabeeyyii fuula lafaatii fi akkasumas keessa lafaatti argaman hundi isaaniitu maal jalatti include goona? Biosphere jalatti jechuudha. Atmosphere kan jennuun ammoo maalidha? It includes all aspects of air composition surrounding our planet. Inni kun ammoo atmosphere kan jennuun maalidha? Aspects of air composition. Haala qilleensaa kan pilaanetii keenya kana marsee jiruun surrounding our planet. Pilaanetii keenya kana kan marsee jiru of keessatti qabataa jechuudha. Atmosphere kan jennuun kun. Lithosphere kan jennuun it is the solid layer of rocks which cover the entire surface of the planet. Lithosphere kan jennuun ammoo solid layer dha jechuudha. Kun solid layer. Baqaana jajjaba ta'edha jechuudha. Jajjabaata kan ta'edha of rocks kan kattaawwan garaagaraa which covers the entire surface of the planet. Kan fuula lafaa kana entire isaa kan maal godheedha? Kan cover godhee hundi isaaniitu maal jennaan? Lithosphere jennee ibsinaa jechuudha. Kanaafuu featureewwan kunniin hiikaan isaanii kana fakkaata. Geography has undergone profound changes in its scope and focus. Jalqaba irratti in ancient time yeroo durii keessatti geography was considered to be the mother of many other sciences including
philosophy and the earth science. Yeroo duraanii keessatti yeroo durii keessatti ji'oogiraafiin kun kan inni consider godhu kan inni irratti xiyyeeffatu to be the mother of haala kamiin consider ta'e inni kun haala kamiin hubatamee the mother of many other science. Ji'oogiraafiin kun haadha saayinsiiwwan biraa hedduuti jedhamee ibsamaa ture jechuudha, consider ta'aa ture, including philosophy and the earth science. Wantoota kanneen filosoofii fi akkasumas earth science saayinsii lafaatis hammatee maal jedhamee beekama inni kun mother of many other science jedhamee beekamaa ture yeroo ancient keessa, yeroo durii keessa. In the 16th century jaarraa 16ffaa keessa ammoo geography began to emphasize location, focusing on questions where in the why in the what kan irratti xiyyeeffataa ture jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessatti ammoo lokeeshiniiwwan garagaraa maal irratti xiyyeeffatuudhaan questionii gaafii maal jedhamu gaafii where, why and what, eessa, maaliif, akkamitti, what, kam isa jedhu kanneen irratti xiyyeeffatuudhaan lokeeshinii garagaraa ibsaa ture jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessatti ammoo in the mid 18th century walakkaa jaarraa 18ffaa keessa ammoo European geographers, especially Germans, considered the relationship between geography with philosophy. Walakkaa jaarraa 18ffaa keessa ammoo warri European warri biyya Awurooppaa geographeroonni biyya Awurooppaa maal jedhanii ibsanii especially German keessattuu warri German jechuudha, considered the relationship between geography with philosophy. Walitti dhufeenya geography fi philosophy kana maal godhanii consider godhanii jechuudha. This approach causes geography to focus on the relationship between human and the natural environment. Inni kun ammoo maaliif sababa ta'a? Geography to focus, geography irratti xiyyeeffatuudhaaf kan inni irratti xiyyeeffatu walitti dhufeenya yookiin ammoo relation hariiroo human and the natural environment. Environmentiiwwan wantoota naannoo keenyatti argaman kan natural ta'anii fi kan namaan hojjetaman kan human ta'an kanneen irratti relation isaanii irratti focus godhe jedhanii ibsaa jechuudha. Inni kun approach kan inni godhu. Alexander van Humboldt and Carl Litter were among the major contributors to this approach. In the 19th century jaarraa 19ffaa keessa ammoo geographical societies in the research group formed. Jaarraa 19ffaa keessa ammoo maaltu uumame, maaltu form ta'e, maaltu hundeeffame? Geographical society, hawaasa geography fi akkasumas research group groupiiwwan wantoota garagaraa research godhan qoratan uumamanii jechuudha, form ta'an hundaa'anii. They enhanced the role of geography as a discipline. In the late 20th century, xumura jaarraa 20ffaa keessatti ammoo geography became special science. Geographiin gara maaliitti dhufe? Gara special science'itti dhufe jechuudha. Special science'itti dhufe jechuudha jaarraa 20ffaa keessa. 1.13 branches of geography. Dameewwan ji'oogiraafii mi'a ilaalu. Akkuma jalqaba irratti tuquuf yaallatti ji'oogiraafiin dameewwan lama qaba jennee jirra. Isaanis kamiif kami? Physical geography fi human geography jennee ibsinee jirra jechuudha. You now studied the definition of geography. Amma maal hubannee jirra? Hiikaa geography qorannee jirra yookiin ammoo study qo'annee jirra. And you have considered its scope. Akkasumas maal consider goonee jirra? Scope isaatis bal'aa ta'uu isaa hubannee jirra jechuudha. Next you will learn about the main parts of geography. It is branches. Amma immoo kan nuti ilaallu geography fi main part of geography. Partiiwwan geography kan main ta'an kan ijoo ta'anii fi akkasumas branchiiwwan isaa ilaallaa jechuudha. They are physical geography and human geography. Branchiiwwan kunniin physical geography fi human geography dha. Mee branchiiwwan kanneen maal of jalatti qabatanaa ilaala? Branches of geography.
Biraanchiiwwan ji'oogiraafii kana bakka lama qoonnee jira. Isaanis fiizikaal ji'oogiraafii inda huuman ji'oogiraafii jennee ibsinee jira. Fiizikaal ji'oogiraafiin wantoota maalii kanneen akkamii of keessatti qabata? Kilmaatooloojii, ji'oomorfooloojii, sooyil ji'oogiraafii, baayoo ji'oogiraafii, ooshinoo ji'oogiraafii, ji'oogiraafii osoo hin taane ji'oomorfooloojii, sooyil ji'oogiraafii, baayoo ji'oogiraafii inda ooshinoograafii kanneen of keessatti hammataa jechuudha. Fiizikaal ji'oogiraafiin maal akka ta'e difineeshinii isaanii ilaalla. Huuman ji'oogiraafiin ammoo kaalcharaal ji'oogiraafii, poppuleeshin ji'oogiraafii, ikoonoomik ji'oogiraafii, poolitikaal ji'oogiraafii, arban ji'oogiraafii, histoorikaal ji'oogiraafii kanneen of keessatti qabataa jechuudha. Asumaanuu maal hubatuu qabdanii? Fiizikaal ji'oogiraafiin wantoota meeqa of jalaa qaba? 5 of jalaa qaba. Huuman ji'oogiraafiin ammoo wantoota 6 of jalaa qabaatu isaa asumaan hubatuu qabdanii jechuudha. Mee fiizikaal ji'oogiraafii inni jennuun maal jechuudha ilaala. Fiizikaal ji'oogiraafii. This branch of geography studies the distribution of the natural features of the world such as climate, landforms, soil, vegetation and the drainage system. Fiizikaal ji'oogiraafii kan jennuun biraanchii ji'oogiraafii ta'ee kan waa'ee maalii qo'atudha? Distribution of natural features. Faffaca'iinsa wantoota uumamaan jiranii kan qoratuun fiizikaal ji'oogiraafii jennaan jechuudha. Of the world kan addunyaa kanarratti jiran such as climate kanneen akka kilaayimeetii akkasumas landform teessuma lafaa kanneen akka biyyee biqiltoota garaagaraatii fi drainage system kanneen jennuun kanneen qorataa jechuudha. Fiizikaal ji'oogiraafiin maal akka ta'an ni ilaalla. Physical geography also considers causes, effects, and the interactions of these features. Akkasumas physical geography kun maal irratti consider ta'a? Sababa isaanii, sababoota wantoota kanneenii akkasumas bu'aawwan wantoota kanneenii walitti dhufeenya hariiroowwan wantoota amma ilaale kanneen gidduu jiranii irrattis xiyyeeffataa jechuudha. Physical geography includes the following specialized fields of study. Physical geography akkuma ilaalee turre fiildiiwwan 5 of jalatti qabata. Isaan sunniin maal fa'a? Kilmaatooloojii inni kan jennuun jalqaba irratti kilmaatooloojii study the factors that create climate and examine the variation in the distribution of climate and the related causes and effects. Kilmaatooloojiin kun kan inni irratti xiyyeeffatu kan inni qoratu waa'ee maaliiti? Waa'ee kilaayimeetii kanneen haala qilleensaa jennaan jechuudha. Kilaayimeetii kan jennuun akkasumas variation in the distribution of climate garaagarummaa fi akkasuma garaagarummaa jechuun babal'ina isaatii fi heddummina kilaayimeetii kanaa fi haala qilleensaa kanaa fi akkasumas faffaca'iinsa haala qilleensaa kanaas examine godhaa jechuudha. Inni kun kan inni qoratu akkasumas related causes in the effects akkasumas maal irratti relate ta'a? Sababaa fi bu'aa kilaayimeetii kana irrattis ni xiyyeeffata jechuudha. Kilaayimaatooloojiin kun ji'oomorfoolojii inni jennuun ammoo studies the distribution of landforms such as mountains in the plains and the force that change them. Ji'oomorfoolojiin ammoo waa'ee maalii qorata? Distribution of landforms faffaca'iinsa haala teessuma lafaa. Geomorphology kan inni qoratu such as mountains in the plains. Kanneen akka gaara garaagaraatiif akkasumas tulluuwwan garaagaraa kan qoratudha jechuudha. Inni kun pileeniiwwan garaagaraa and the forces that change them. Akkasumas humna isaan jijjiiru haala teessuma lafaa kana humna jijjiiru irrattis ni xiyyeeffata jechuudha. Inni kun geomorphology kan jennuun gabaabumatti waa'ee maaliiti? Waa'ee landforms haala teessuma lafaa kan qoratudha jechuudha. Haala teessuma lafaa yeroo jennu wantoota garaagaraatu jira. Lafa dakee jira, gaara jira, tullu jira. Kanneen jira jechuudha. Kanneen kan qoratuun maal jennaan? Geomorphology jennaan jechuudha. Soil geography inni itti aanu immoo soil geography dha. It studies the distribution of soils and their characteristics. Inni kun ammoo waa'ee maaliiti? Waa'ee faffaca'iinsa biyyeetii fi akkasumas amaloota isaanii kan qoratudha jechuudha. Soil geography ni jennu. Baayoo geography inni afuraffaa baayoo geography dha.
Inni kun ammoo waa'ee maalii qorata? Studies the distribution of plants and animals in relation to the environments that they inhabit. Inni kun ammoo waa'ee maaliiti? Faffaca'iinsa biqiltoota garaagaraa akkasumas bineensota garaagaraatii fi relation isaan environmentii wajjin qaban. Environment kan jennuun naannoo jireenya isaaniiti, wantoota naannoo isaaniitti argaman wajjin qaban qorataa jechuudha. Kan inni study godhu wantoota akkanaa kanneenii. Oceanography. Oceanography inni jennuun studies the location, causes and the effect of ocean current, waves in the tides. Inni kun argama akkasumas argama isaa bu'aa fi sababa ocean yookiin garbaa kan qoratudha jechuudha. Akkasumas current, ocean current, waves and the tides akkasumas kan dambaliiwwan isaa kan qoratudha jechuudha. Oceanography inni jennuun. Inni lammaffaan ammoo human geography. Human geography jechuun maal jechuudha? This branch of geography studies the distribution in the influence of human aspects of our world, including cultures, populations, settlement, economic activities in the political systems. Inni kun ammoo human geography inni jennu kun branchii damee geography ta'ee kan faffaca'iinsa akkasumas influence of human aspect of our world. Faffaca'iinsaa fi akkasumas influence of human aspects, dhiibbaawwan human aspect of our world kanneen kan qoratudha jechuudha. Aspektiiwwan influence dhiibbaa fi akkasumas distribution isaanii faffaca'iinsa kan qoratudha jechuudha. Including kanneen hammatee kanneen akka cultures, kanneen akka aadaa, population settlement, qubannaa uummataa, economic activities, sochiiwwan diinagdee akkasumas political system, sirna politikaa kanneen hammatee kan distribution fi influence of human aspect kan qoratudha jechuudha. Human geography inni jennuun. Innis maal jennee jira? Fiildiiwwan garaagaraa of jalaa qaba. Fiildiiwwan 6 of jalaa qaba. Mee haa ilaallu. Cultural geography inni jalqaba. Cultural geography jennee jira. It studies the distribution in the interactions of cultures. Inni kun waa'ee maalii qorata? Faffaca'iinsaa fi akkasumas walitti dhufeenya aadaawwan garaagaraa kan qoratudha jechuudha. Including people's beliefs in the customs. Akkasumas maal hammatee? Aadaawwan garaagaraa hammatee akkasumas people's beliefs in the customs. Amantaawwan uummataa fi akkasumas duudhaawwan garaagaraa customs kanneen include godhe jechuudha. Kan qoratudha jechuudha. It also examines the movement, expansion and the interaction of cultures on the surface of the earth. Akkasumas maal examine godha? Movementii sochii aadaa kana akkasumas babal'ina isaa expansion kan jennuun and the interaction walitti dhufeenya hariiroo aadaawwan garaagaraa kan fuula lafaa irratti argaman kan qoratudha jechuudha. Cultural geography inni jennuun. Population geography. Population geography kan jennuun ammoo studies the distribution, growth and the structure of population. Inni kun ammoo kan inni qoratu faffaca'iinsa akkasumas guddinaa fi structure of population. Structureewwan populationii kan qoratudha jechuudha. Inni population geography kan jennuun. Economic geography kan jennuun ammoo studies the production, consumption and the exchange and the spatial distribution of goods and the services and the factors affecting them. Waa'ee maalii qorata? Waa'ee production garaagaraa, oomisha garaagaraa akkasumas consumption and the exchange. Consumption kan jennuun wantoota nyaataaf oolan akkasumas exchange wal jijjiirraa garaagaraa and the spatial distribution of goods akkasumas faffaca'iinsa meeshaawwan garaagaraa and the services akkasumas tajaajiloota and the factors affecting them fi maalidha wantoota isaan kana affect godhan
kan qoratudha jechuudha. Economic geography kan jennuun. Political geography kan jennuun it studies the distribution of political systems and the ways people use them to exercise power and make decision. Political geography kan jennuun ammoo waa'ee maalii qorata? Waa'ee faffaca'iinsa political system, faffaca'iinsa sirna politikaa fi akkasumas the ways people use them, karaa kamiin haala kamiin akka namoonni yookiin ammoo uummanni isa kana fayyadaman political system kana to exercise power and make decision. Maal godhuudhaaf paawarii yookiin ammoo aangoo isaanii hojiirra oolchuudhaaf akkasumas make decision, murtii garaagaraa kennuudhaaf yookiin ammoo marii jechuu dandeenya. Kanneen irratti kan xiyyeeffatee qoratu maal jennaan? Political geography jennaan jechuudha. Urban geography it studies the development and the characteristics of towns, cities and the other urban centers. Inni kun ammoo waa'ee maalii qorata? Waa'ee guddina akkasumas amaloota magaalawwanii, siitiiwwan garaagaraa and the other urban centers. Kanneen kan qoratudha jechuudha. Inni kun urban geography kan jennuun gabaabumatti waa'ee magaalotaa fi siitiiwwan garaagaraa kan qoratudha jechuudha. Guddina isaanii irratti akkasumas amaloota isaanii irratti xiyyeeffatuudhaan. Historical geography kan jennuun ammoo is the study of geography of the past and how places or regions change over time. Historical geography kan jennuun ammoo qorannaa yookiin ammoo the study of geography, qorannaa geography ta'ee inni kun of the past wantoota darban, geography wantoota darbanii yookiin ammoo qorannaa geography wantoota darbanii akkasumas how places or regions change over time, akkamitti akka bakkeewwanii fi naannoowwan garaagaraa yeroo irraa gara yerootti akka jijjiiraman qoratuudhaaf kan gargaaru maalidha? Historical geography dha jechuudha. 1.14 Geography as a science. Geography maaltu akka saayinsii godha? Maaltu saayinsii isa godha? Science is a system of acquiring knowledge through scientific methods. Science kan jennuun sistema maaliiti? Acquiring knowledge through the scientific methods. Karaa saayinsiitiin kan knowledge acquire goonudha. Karaa beekumsa ittiin argannu maal jedhama? Science jenna. These methods involve observation, identification, description, experimental investigation, and the theoretical explanation of phenomena. Meetodiiwwan kunniin maal fa'a? Observation, hubannaa garaagaraa akkasumas identification, gargar baasuu wantoota kana wantoota hubanne kana maqaa kennuuf yookiin ammoo identify godhu gargar baasuu akkasumas description wantoota kanneen ibsuu, experimental investigation akkasumas wantoota kanneen irratti maal godha? Qorannoo gaggeessuu, and the theoretical explanation of phenomena akkasumas wantoota kanneen maal godhudha? Yaada ibsama isaa explanation isaa kennuudha jechuudha. Kanaafuu meetodiiwwan nuti fayyadamnu maal godhuudhaaf? Saayinsii kana acquire gochuudhaaf, knowledge argachuudhaaf meetodiiwwan kanneen fayyadamna jechuudha. Geography is investigated facts and the relationship related to physical and the social phenomena and examines their distribution across the world and changes over time. Geographiin kun faaktiiwwan garaagaraa maal godha? Investigate godha jechuudha. Inni qorata akkasumas relationship related to physical and the social phenomena akkasumas hariiroo fiizikaalii fi social phenomenaadhaan walitti relate ta'anis maal godha? Ni qorata jechuudha. And examines their distribution across the world in the changes over time. Akkasumas faffaca'iinsa isaanii addunyaa irra jechuudha. Akkasumas jijjiirama yeroo irraa gara yeroo isaan taasisanis maal godha? Irratti xiyyeeffata jechuudha. Examine godha. The main tools geography uses to gather and analyze information are observation, systematic description, systematic recording, and mapping. Tooliiwwan yookiin ammoo
meeshaawwan ji'oogiraafiin kun wantoonni ji'oogiraafiin kun fayyadamu uses to gather and analyze information. Informationii walitti qabuu fi akkasumas analyze godhuudhaaf xiinxaluudhaaf kan inni fayyadamu maal fa'a? Observation. Observation tokkoffaan hubannaadha. Systematic description. Inni itti aanu immoo systematic description yookiin ammoo ibsama wanta sanii jechuudha. Systematic recording. Inni itti aanu immoo recording jedha waan san kuusuudha. Akkasumas mapping. Mapping gochuudha jechuudha yookiin ammoo kaartaadhaan kaasuudha jechuudha. Kanneen fayyadamaa jechuudha. Jalqaba irratti maal jennee jira? The main tools that geographers use they are map jennee jira jechuudha. Kan meeshaawwan ji'oogiraafaroonni fayyadaman maal jennee jira? Map jennee jira. Kaartaadha. Kanaafuu ji'oogiraafiin ammoo wantoota kanneen fayyadamaa jechuudha. As you can see from it is subject matter and the methodologies. Geography is a subject that bridges the natural and the social science. Akkuma argaa jirrutti maalidha? Geographiin kun subjectii natural fi akkasumas social science bridge of keessatti qabatedha. Kanaafuu geography kana kallattimaan social jechuu hin dandeenyu akkasumas kallattimaanis natural jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu inni kun lamaan of keessatti qabata jechuudha. Exercise 1.1 Determine which of sentence is true or false. Isa kamtu sirriidha, isa kamtu soba jedha. Geography studies physical and human features of the world. Geography physically fi akkasumas wantoota physical ta'anii fi human ta'an kan addunyaa irratti argaman ni qoratadha. Kanaafuu isa kana maal jennaan? True jennaan jechuudha. Akkuma ilaalaa turre ni qorata lamaanuu. Lammaffaa irratti ammoo cultural geography studies the distribution of population in the factors that affect their distribution. Cultural geography kan jennuun waa'ee maalii qoratadha? Waa'ee faffaca'iinsaa fi akkasumas faffaca'iinsa ummataatii fi akkasumas wantoota isaan affect godhan jedha. Kanaafuu inni kun false dha jechuudha. Maaliif cultural kan jennu waa'ee aadaawwan garaagaraa qorata. Waa'ee kana kan qoratu maalidha? Population geography dha jechuudha. Kanaafuu cultural geography osoo hin ta'in population geography dha. Kanaafuu false dha. Human geography deals with human made features on the earth's surface such as settlements, economic activities and the conservation measures. Human geography kan jennu isaan kanneen qoratadha. Kanneen akka settlement, economic activity akkasumas conservation of future measures. Kanaafuu inni kunis siruu ta'a jechuudha. The scope of geography means the extent of geography as a field of study dha. Inni kunis siruu ta'a jechuudha. Mee choice kana ilaalu. The branch of geography that studies land forms and the forces that shape them is known as A. Biogeography, B. Oceanography, C. Geomorphology, D. Soil geography. Kan waa'ee haala teessuma lafaa kan qoratu maalidha? Geomorphology ta'a jechuudha. C ta'a. It is the solid layer of rocks which covers the entire surface of the planet. A. Hydrosphere, atmosphere, biosphere, lithosphere. Kanaafuu kam ta'a? Lithosphere ta'a jechuudha. D ta'a. Torbaffaa irratti one of the following is not a branch of human geography. Kanneen keessaa tokko branchii yookiin ammoo damee human geography ti mitiidha. Kanaafuu A irratti political geography, urban geography, biogeography, historical geography. Kanaafuu kam ta'a? Biogeography ta'a jechuudha. Biogeography kun waa'ee maaliiti? Waa'ee human geography osoo hin taane physical geography dha jechuudha. Biogeography. It is a branch of human geography that studies the distribution, growth and the structure of population. Kanaafuu kam ta'a? Waa'ee distributionii akkasumas guddina fi structure ummataa kan qoratu waa'ee kam ta'a? Cultural geography, historical geography, political geography, D. None of the above. D ta'a jechuudha. Maaliif population geography dha jechuudha. Waa'ee population kan qoratu. One of the following is a branch of physical geography.
Kunniin kanneen keessaa tokko maalidha? Damee fiizikaal ji'oogiraafiiti jechuudha. Fiizikaal ji'oogiraafiiti klimaatooloojii, soil ji'oogiraafii, ooshinogiraafii, D all are correct. Kanaafuu kam sirriidha? D all are correct dha jechuudha. Martinuu sirriidha jechuudha. Maaliif fiizikaal ji'oogiraafii waan ta'aniif hundi isaaniitu. Give the short answer isa kana laaltanii what are the two major branches of geography dha. Kanaafuu physical and human jettanii ibsuu dandeettanii what is the serious concern of geographical study dha. Kanaafuu isaan kanneen ibsuudha waan ta'eef haala saniin ibsuu dandeettanii jechuudha. Yeroo itti aanu introduction to the concept of map reading isa jedhu walitti deemna. Video kana xumura irratti like godhuu hin irraanfatina yoo kan jalqaba irratti like hin godhin taate akkasumas chaanala kana yoo subscribe godhuu hin irraanfatina. Video kana ammoo hiriyoota keessaniif share godhuu hin irraanfatina. Hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti bye.